Hayyee nageenyi Waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u. Ani firaa olidha. Mee har'a kutaa macaafa qulqulluu keessa waa'ee seenaa Aadamii fi Hewaanii wal wajjin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa tokkorraa. Durdurumarraa kaasee Waaqayyo gooftaan bantii waaqaa fi lafaa kana bareechisee uumee wantoota adda addaas lafarratti uume. Bineensota, bishaan, galaana kanneen lafa kanas uumee urjiin ammoo halkan akka iftu addeessi halkan akka ifu aduun ammoo guyyaa akka ifu godhee waan hundumaa Waaqayyo gooftaan bareechisee uume. Akkasumas waan barbaachisaa ta'e mukkeen kanneen biqiltoota kanneen waan nyaatamu kanneen Waaqayyo gooftaan bareechisee biyya lafaa kana uume. Waaqayyo gooftaan gaafa guyyaa ja'affaatti ammoo Waaqayyo gooftaan nama Aadam nama jedhamu Waaqayyo gooftaan biyyee irraa hafuura isaatti baasee Waaqayyo gooftaan nama uume. Gaafa Waaqayyo gooftaan wanti Waaqayyo gooftaan uume kun hundumtuu namaaf akka qophaa'oo waan ta'anii fi Waaqayyo gooftaan Aadamiin akkasitti uume. Sana booddee Waaqayyo gooftaan cinaacha Aadamii keessa ammoo Hewaan dubartii jedhamtu Waaqayyo gooftaan Aadamiif kennee isaan lamaan kunneen Edeen keessa jiraachaa turan. Gammachuudhaan Waaqayyoon sodaataa Edeen keessa jiraachaa turan. Garuu Waaqayyo gooftaan waan tokko qofa hin godhinaatti hin jedhe. Innis maalidhaa? Muka adda ta'e irraa yookiin ammoo firii adda ta'e kana akka hin nyaanne isaanitti hime. Yoo nyaatan ammoo akka du'an isaanitti hime. Firiin kun ammoo firii waan gaariidhaa fi hamaa adda nama baasisu ture. Kanaaf gaarii Waaqayyo hojjete kanatti ammoo wanti hin gammanne tokko ture. Innis maalidhaa? Seexan. Gaarummaa Waaqayyo kanatti wanti hin gammanne, Waaqayyo gooftaan biyya lafaa uumuu kanatti wanti hin gammanne seexana ture. Kanaaf gaaf tokko utuu Hewaanii mukicha Waaqayyo gooftaan hin nyaatinaa ittiin jedhe san cinaa dabartuu sagalee boofaa tokko dhageesse. Sana booda booftis akkas jedheen firii kana yoo nyaatte akka Waaqayyoo taata, akka Waaqayyoo beekaa taata. Kanaaf firii kana nyaadhu jedheeti ajajaa jechuudha seexanni kun karaa boofaa fayyadamee. Sana booda Hewaanii guddummaa Waaqayyoo irraanfachuutti kaate. Arjaa Waaqayyoo, beekaa Waaqayyoo irraanfachuutti kaate. Akka Waaqayyoo ta'uu barbaadde, akka Waaqayyoo ta'uu kajeelte. Sana booda bofichi sagalee bofaa dhageessee firicha fuutee in nyaatte. Isa nyaatte irraa ammoo haafii isaa yookiin ammoo walakkaa isaa fiddee Aadamiidhaaf kennite. Ijji isaanii hin baname. Ijji isaanii hin banamee gaafa baname qullaa ta'uu isaanii of argani. Qullaa ta'uu isaanii of argani. Abboomii Waaqayyo gooftaan hin nyaatinaa ittiin jedhanii hin nyaatanii Waaqayyo gooftaan hin duutu ittiin jedheen. Yoo ijji keessan ammoo banamee wanti gaarii maal akka ta'ee fi hamaa maal akka ta'e adda baaftanii argitu ittiin jedhe Waaqayyo gooftaan. Kanaaf ijji isaanii hin banamee qullaa ta'uu isaanii of argan. Sana booda Waaqayyo gooftaan isaan dheekkame. Iddoo Edeen jedhamu keessaa bahuun dirqamati ta'e. Dafqanii hojjechuun dirqamati ta'e. Dafqanii hojjechuun dirqamati ta'e. Waaqayyo gooftaan iddoo sanii isaan baase. Edeen keessaa isaan baase. Sababa Waaqayyoon dhaga'uu didaniif, sababa Waaqayyoof abboomamuu didaniif hin baase Waaqayyo gooftaan Edeen keessaa. Edeen iddoo rakkinni hin jirre san keessaa, iddoo gidiraan hin jirre san keessaa, nagayaan iddoo jiraataa turan san keessaa sagalee seexana dhagaanii, seexanni isaan goyyoomsee Edeen keessaa bayan hojjechuun dirqamati ta'e amma. Nyaachuu qofa osoo hin taane hojjechuun dirqamati ta'e. Kanaaf achi keessaa in bayanii hojjetanii dafqaan buluu dadhabbii akka du'an umurii isaanii deeme gaaf umurii isaanii deeme akka du'anis in beekan. Edeen keessaa immoo hin ari'aman. Edeen iddoo rakkinni hin jirre keessaa. Edeen iddoo gidiraan hin jirre keessa, iddoo beelli hin jirre keessa, iddoo duuti hin jirre keessa seexanni isaan goyyoomsee Edeen keessaa isaan baase. Kanaaf gaafa achii baan ammoo Aadamii fi Hewaan ijoollees godhatanii ijoollee isaanii Aabeeliif Qaayeel nama jedhu ijoollee dhiiraas lama argatan. Qaayeel nama lafa qotee jiraatudha. Aabeel ammoo nama hoolota abbaa isaa tissee jiraatu ture. Isaan kunneen lachuu Waaqayyoodhaaf aarsaa ni dhiyeessu turan. Waan argatanirra aarsaa ni dhiyeessu turan. Aabeel ammoo gammachuudhaan Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessaa. Kanaaf Waaqayyo gooftaan aarsaa Qaayelii hin jaalannee hin jibbee aarsaa Aabeelii ammoo hin simatee
in simate in jaallate. Kanaaf Qaayil ammoo isa kanatti baay'ee hinaafee obboleessa isaa ajjeese. Obboleessa isaa isa dhiigaa kana hin ajjeese jechuudha. Hinaaffaatiin guutamee obboleessa ajjeese. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan Qaayiliin hin abaare biyya lafaarra jooraa taatattiin jedhe. Biyya lafaarra jooraa taate lafa dhaxxus kan hin qabne taatattiin jedhee Waaqayyo Gooftaan Qaayiliin abaare. Biyya lafaarra jooraa taatedha. Ajjeechaan isa achi dhufe jechuudha. Walajjeesuun kunillee maaliin kunillee achi jalqabe ka'umsi walajjeesuun kunillee achi jalqabe. Kanaaf lafti gaariin Waaqayyo uume kunis sababii kanneeniif babbadaa dhufe jechuudha. Babbadaa dhufee lafti Waaqayyo Gooftaan bareechisee uume kun sababii abboomamuu didaniif sababii walajjeechaa kanaaf babbadaa dhufe jechuudha. Kan hunduma keessatti Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru hunduma keenya. Waaqayyo sana eebbisu yeroo biraa waa'ee seenaa Noohii ilaallaa. Yeroo itti aanu seenaa Noohii ilaallaa. Kutaa jalqabaa keenya asumatti xumurraa. Waaqayyo sana eebbisu eebbaaf ta'a. Bara keessan eebbifamu. Eebbifamaa.